Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya har'a akkaataa feesbuuka keenya irraa viidiyoo buufachuu yookaan daawunloodii godhachuu dandeenyuun isinitti hima. Gaafii kana namoonni hedduunis gaafataa turani. Kanaafuu haala salphaa feesbuuka keenya irraa viidiyoo ittiin buufachuu dandeenyu yoo baruu feetan na hordofaa jechuudha. Jalqaba irratti googilii keessan banadha. San booda googilii keessan irratti tiyuubmeet jedhaa barreessaa. Tiyuubmeet jettanii barreessitanii booda searchii godhaa. San booda kan jalqaba irratti isiniif dhufu kana yeroo tokko tuqaa. San booda asitti daawunlood kan jedhu kana yeroo tokko tuqaadha. San booda ani amma gamtaan isa buufadhee jiruuf isin yeroo isa daawunlood jedhu kana tuqxan jalatti install isiniin jedha. Isin installii godhattanii jechaadha. Ergaa installii godhattanii fixxanii booda as keessaa ni baatan. Mobaayila keessan irratti isiniif bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf tiyuubmeet jedha kun inni naaf bu'e kana isa yeroo tokko tuqaa. San booda asitti sarara sadii tana yeroo tokko tuqaa. San booda asitti Facebook isa jedhu tuqaa. San booda amma kiyya gamtaan sila iimeelii fi paaswoordii kiyyatti guute fi isin iimeela keessanii fi paaswoordii keessan asitti guutaniiti. San booda haala kanaan isiniif banataa jechuudha. Ergaa haala kanaan isiniif banatee booda viidiyoo buufachuu feetan bira gadi deemtanii ilaaltan. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana yoon buufatuu fedhe viidiyoo kana yeroo tokko tuqxan. San booda asitti daawunlood kan jedhu kana yeroo tokko tuqaa. San booda isa feesbuuk jedhu kana haqaati maqaa viidiyoo kana godhachuu feetan maqaa barbaadan itti barreessaa. San booda submit isa jedhu tuqaa. San booda daawunloodii ta'uu jira jechuudha. Haala amma asitti agartan kanaan nuuf bu'uu jira jechuudha. Hanga isiniif bu'u ni eegtanii haala kanaan viidiyoo feesbuuka keenya irraa daawunloodii godhachuu dandeenya jechuudha. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.